Akkam jirtu kabajamtoota obboleewwan koo biyya alaa jirtanii Dubaay, Beeruutii, Kuweetii, Kuriisii, Billisii, Qanxursii jessa jirtanii jirtu fayyaa nagaa keessanii ani jira obboleettiin keessan galanni waaqayyo haa ta'u baga jiraattanii sagalee gosa duraa fagaataa laata baga jiraattanii isiniin jedhaa har'a isiniin jaalladha isinitti bareedeera mataa kiyya ofii koo dhaadhee amma bakka guyyaa da'uu goggee kana guyyaa da'umsaa kee kanaaf mataa dhaadhee isinii babbareedee mees laala akkami dhugaa ofuma koo dhaadhee dhugaa dubbachuudhaaf yeroo naachaa jiru si wajjin haasaa jedhee yaadeen dhiisee homaa isiniin jedhu miti waan jedhu ijuma dhukkubaa waaqayyo narraa cabsu malee homaa isiniin jedhu dhugaa waaqayyo isinitti asiqa dubbii walitti siqan malee hin taatu maaliif jettu walitti siqanii wajjin haasaa malee hin taatu dubbittiin isa dura waan madaamiin na goote dhugaa waaqayyo waan madaamiin na goote waan ishiin na goote si wajjin haasaa ulfe deeqaa xiqqoo wayyoo gabaabseen haasaa isinitti dheerata waan madaamiin na goote jaalladheen akkanatti garaachee deema seenaa jaalladheen akkana ta'e seenaa kuni ani jaalladhee miti dhugaa isiniin jedha kun ani jaalladhee yookaan barbaadee miti kun argitanii agartaniin jedhe dhugaa waaqa waan ishiin na goote isinitti hima jaalladhee miti garaachaas ta'aa jiru ani akkuma keessanan silaa hojjedhaa jira hojiyyoon akkuma keessan ijoollee warra wajjin deemne namni hin galin hin jirtu birritu atillee yoo ilaalaa jiraattee hin jirtaa asteeratillee hin jirtaa birqii atillee hin jirtaa warqina shatillee hin jirtaa akkachi wajjin turre beektu wayyoo kan ishiin na goote isaanillee ijoollee nama maqaa dhadhee kunillee hin galle jechuma jiru jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf hin galle hin fixanne kontiraata anis hin fixun ture yoona hojjechaa hin jira yoona hin fixu yoo batta fixaa ji'a lammaffaa biyya sanaa keessatti fixaa jechuudha sila ji'a lammaffaa biyyuma achii akka lakkoofsa achitti ji'a lammaffaa keessan fixan ture malee amma fixee hin galuun ture maala kan ishiin na goote tarii waan isinitti mukuni har'a isinis keessa jirtu ta'uu danda'a dhugaa dubbachuudhaaf namni achi keessa jirtanii waan isinitti mukun dhugaa waaqayyo soba miti waan dhugaadha isa keessa jirtu ta'uu danda'a isinis maal obboleewwan kiyya maal na gooti beektu qabaatii waan dibadhe hin jaallattu hin xiraayetti niitii kiyyaa dhirsa hiikteeti ijoollee sadii qabdi ijoollee sadii fudhattee mana haadha ishiitti galtee jirti mana haadha ishii gilaasii tokko kennamee fi gibbii haala ta'uu hin taane saaloon isaanii tokkichuma iddoo tokko taa'u manyitaan jira shinti beetiin shaawariin achuma keessaan beektu manyitaa tokko jechuudha ijoollee sadan faana achi galtee dhiira sadan isaanii immoo wasin garrabu dhiira tokko guddaadha hojjaana caala tokko na jala dhufee tokko xiqqaadha waggaa 8 amma yaa akkanaan jettetti waggaa 8ffaa saarreef inni xiqqichaan siniin jedhu kun maalla gooti beektu ishiin achuma teesse sa'aatii 24 maal hojjettu ciisuu ciibnaan kaatee nyaachuu nyaannaan ciisuu kasaatii illee ana bichaa miti immoo jirti sarratanyaan kan biraa baangaaliin hin jirti dubartiidha kan makiinaa ooftu immoo miskiina tokko hin jirti Ugaandaadha mucayyoo miskiina bareedduu dhugaa bareedduu imimmaan qabachuu dadhabde gaafa oolee biyya sanaa gaanna geesse maaliifin isinitti muu dhufe wanni kun tarii isinis har'a isin mudatee jira ta'uu danda'a buleewwan koo keessaa nama lama mudatee jiraachuu danda'a namni tokko namni lama immoo maaliifin akkas ta'a maaliif akkas na gooti jettanii aaraa jiraachuu dandeessu akkamitti akkan galee isinitti masirritti na hubadhaa maalla gooti yoo qibaatii bitee dibadhee ofuma koon bitadha qibaatii saamunaas naan bittu in xiraanaan jetti foolii qaba qibaatiin maaf dibatti naan jetti na saqqaskiti yoon dibadhee mana keessa ol seene mana qulqulleessuu yoon seenu hin xiraa'e jetti yoon nyaata ilaalaa mana haadha ishiiti isiniin jedheera walitti deebiname dhiifama naa godhaa ishuma kanan gabaabse gadhiise isinitti hin deebi'aa hasa'a